Rabbiin of gargaarsifanne tola isaatiin galma keenya Hamilton TV bananne hamilee uummata keenya Hamilton TV bananne hamilee uummata keenya Dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya. YouTube'n Hamilton kan hanga guyyaa har'aatti waggoota 8 kana keessattuu viidiyoo gara 1,500 fi sanii oli irratti fe'amee da'awaan hedduun irratti fe'amee wanti odeeffannoon ummata bira gahu hedduun irratti fe'amee jedhee dhiheenya kana YouTube'n sun badeetiin jira. Kana irratti wanti isin jettan maaltu jira? YouTube'n Hamilton ulaa khayrii tokkotu uummatarraa hatame. Hamilton maqaadhaaf dhaabbatu tokko malee uummata mana uummata hundaati, kiisa uummata hundaati, moobaayila uummata hundaa keessaa hatame. Hattuu waan kana hatee uummata hate malee waan YouTube'ii tokko qofa akkaawuntii tokko qofa hate miti. Wanni kun wanna akkanaa inuma argama miidiyaalee garaagaraa irratti. Hamilton irratti takkaan nu mudatee hin beeku amma yoowwana. Amma garuu YouTube'ii yoo xiqqaate followersaa gara 70,000tti dhiyaatu daawwattiinsaadhaa gara miliyoonaa olii kan tahe miiliyoonsaadhaa gara 1,500 olii kan tahe waggaa dheeraadhaaf kan uummanni irratti tajaajilamaa ture. Sagantaa keenya hunda kan achirraa qabnu ka'umsa miidiyaa kanarraa kaasee kan laayiviidhaan darbee kan viidiyoon darbee kan ergaadhaan darbee sagaleen kan darbee hunda sagantaa keenyaatii fi ta'abii waggaa dheeraa miidiyaan kun itti tahabe kan of keessaa qabudha. Haqiiqatti yeroo viidiyoo achirra jiruuf daawwattoota achirratti ilaaluuf komentii achirra jiru yeroo yaadanne ibidda nutti qabsiisa nu guba. Hattuu waan kana hate islaama hate ummata Itoophiyaa hate biyya hate hattuun immoo gara jabeessa sila caammaat ittiin deemtee masjiida galtee fudhatee si jalaa fudhatee deema miila duwwaa galaa caammaadhaan dhufee caammaa malee akkamitti gala jedhee si yaadu. Moobaayilaa ati bilbila nama meeqaatii fi waa meeqa faayilii meeqa keessaa qabdu jalaa fudhatee deema waa keessaa qabaa siin hin jedhu hattuudhaaf gara jabeenyi amaluma garuu seenaan ammoo hin dagatu seenaan waa hin qabata wanni seenaadhaan qabate wanni hafu hin jiru har'a hate malee gaaf tokko immoo isa jalaa immoo hatama abbicha sana jalaa siin hatama garuu seenaan hanna isaa hadhaadha seenaa uummata birattis galmaahu rabbiin birattis galmaahu seenaa isarraa badiinsa hin qabne seenaa saadhaa xureessu yoo uummata sagalee kana dhagahu ta'e waan kana nu deebisu yoo uummata sagalee kana hin dhageenye karaa dandahuun namni hundinuu akka itti YouTube'n Hamilton sun nu deebihu ogummaa dandahuun profaayilii qabuun humna dandaheen humna qabuun akka inni waan kana irratti hundinuu nu hirmaatee miidiyaa kana ummataaf akka deebisu. YouTube'n tokko har'a sa'aatii ammaa kana keessatti saatalaayitiidhaan wal qixa. Chaanaalii qilleensa irra jiru wajjiniin wal qixa. Wanni saatalaayitii irraa har'a daqiiqaa kana keessa yoo dabarsite daqiiqaa 5-6 booda yoo dhufte ilaaluu etten argattu. Kan YouTube'ii garuu atis yeroo dhufte qooda kee banteetuma laalta. Inni kunis yoo qooda dhufe qooda isaa baneetuma laala. Eenyullee sa'aatii itti dhufe waggaa hadhaas yoo dhufte keessa seentee haasaa waan sana fakkaatu yoo search godhattee jettee haasaa sana gassii fidee jennaan deebitee irraa barattaa jechuudha. Namtichi waan kana godhe ulamaarraa karaa inni isaan uummata bira gahanu cufe du'aataa fi uummata walirraa kutee dildii gedduu ummataatiif gedduu du'aataa jiru kute dildii gedduu ulamaatiif gedduu ummataa jiru kute dildii gedduu namootan ummata bira sagalee ittiin qaqqabanu gahuuf gedduu isaadhaa kute waan ta'eedhaa fi nuti wanni nurraa eegamu ummata keenya tajaajiluudha. Nuti ammas taanaan YouTube'ii haaraa YouTube'ii maqaadhuma keenya duraatiin maqaadhuma Hamiltoniin jiru ummata keenyaaf ofishaal yookaan immoo beeksisuu hin dandeenya hin beeksifnasi ummanni keenya kanaan dura waan kana barbaadaa jiru waan kana eeggataa jiru ammas gara kanatti dabalamee viidiyoo keenya waan lafaa qabnuuf hundaa'uu seefti godhamee waan lafa jiruudhaaf
viidiyoo keenya hundaa iskeejuwaalatti baafnee taraa taraadhaan sa'aatii sa'aatiidhaan akka barbaachisutti kan ramadaana laalchisu ramadaana kan arafaa laalchisu arafaa kan ciidii barbaachisu ciidiidha akka barbaachisuun viidiyoo keenya ammas uummata keenyaaf deebisuudhaaf hanga dandeenyeef yaaliin goona garuu seenaa gurraacha seenaa tuqaa gurraacha abbicharraa sin balleessine uummata keessaa sin banne godhe waan ta'eedhaaf ammas taanaan namni waan kana deebisuu irratti ogummaa qabu bakka jirurraa itti hirmaatee Hamilton TV YouTube channel kan jedhu afaan Arabiffaatiif afaan Ingiliffaatiif gamaaf gamanaa kan barreeffamee wal bira jiru liinkii isa durii namni hundinuu biraa qaba nuti isa haaraa gadhiifna yeroo isa haaraa kana galchan inni duriis maqaadhaan hin dhufa garuu yeroo dhufu maqaa nama biraa qabatee dhufa maqaa nama biraa fidee dhufa YouTube viidiyooleen keenya garuu hin mul'ata jalatti viidiyoon keenya hin mul'ata kana ummanni hunduu hubatee akka YouTube kana akka zamachaa itti bahee yookaan abbicharraa cufsiisu yookaan immoo yoo danda'ame nuyi deebisuu irratti akka nu gargaaru YouTube sana irratti wanni hin taane kana booda yoo gadhiifame jedhe namni Hamilton jedhee seenee yoo kee irratti waan hin taane waan islaaman madaalle waan biyyan madaalle waan aadaa keenya madaalle waan kabajaa ummata keenyaa hin madaalle achirratti yoo arge nu hiimiti nu jalaa hatamee jira jechuu ummanni keenya asumaan nu hubatee daboo itti nu bahee itti nu hirmaatee hundinuu akka YouTube kana nu gargaaree nu deebisu asumaan waamicha kiyya dabarsa. Ayyemee keessattuu bara kana bara miidiyaa hawaasummaa akka ammas nama kaaftan miidiyaan hawaasummaadha kanneen akka Facebook, TikTok fi YouTube kun miidiyaa saatalaayitiitiin wal qixa inumaayyuu caalee argame kana keessatti amma yeroo nu miidiyaa YouTube Hamilton isa haaraa beeksifnu kanatti namni viidiyoo kana laalu yookaan YouTube Hamilton kan duraanii hatameera kan jedhu namni dhagahu viidiyoo kana yeroo daawwatutti fakkeeffatee banee fake akkaawuntiidhaan hawaasni akka isaasan isa gargaaree subscribe godhuuf yookaan maatii isaa baay'isuuf gochuu danda'a. Kana irratti hawaasaan maal jettan asumatti aansee ammoo YouTubein kan Hamilton ummanni akka seenee subscribe yookaan ammoo maatii ta'uuf wanti adda kaan irraa mallattoo wahii kaan irraa kan namni fake banatu san irraa adda godhu. Kan YouTubein Hamilton kun waan akkanaati wanti jettan yoo jiraate hawaasa biraan geettan. Tokkoffaa wanni adda nu godhuuti biraandiin keenya daawwaa islaamaati. Biraandiin keenya dhimma misooma biyyaatiif nageenya. Biraandiin keenya ustaazota jiru kana. Biraandiin keenya sheekotii jiru kana. Biraandiin keenya masjida. Biraandiin keenya waan guddina uummataa irratti xiyyeeffatudha waan ta'eef namni waan ittiif manaa bahee innuun beekamu ergaan achirra darbu feekii sana irratti darbuuf keenya irratti darbu adda jechuudha namoonni as irratti darban beekamaadha ergaan as irratti darbu beekamaadha wanni as irratti darbu beekamaadha barreeffamni keenya beekamaadha wanni hundinuu beekamaadha garuu nuti mallattoo addaa gochuudhaaf dura hanga tokko foloorii wahii dabalachuun dirqama namoonni as jalatti miseensa ta'anu jiraachuun dirqama namoota nama Facebook irraa qabnu gara kanatti akka dhufan Telegram irraa warri qabnu gara kanattis akka miseensa ta'an waamicha dabarsine namoonni hunduu gaafa achi jala nu dhufee jedhe mallattoo addaa kan ummanni ittiin keenya ta'uu beekuuf akka hin cabneef yaalii godhamu kan nu dandeessisu irratti hojjannee ogeessaan akkasirraa hugoona yeroo hundaa itti bilbiltanii waan barbaaddan ergaa barbaaddan kara ummata biraan gahuu barbaaddan hunda akka ummata bira isinii gahuu gochuun danda'amaadha waan ta'eef namoonni as keessa jiru hojjettoonni as keessa jiru yeroo ofii kennanii sa'aatii ofii kennanii halkan guyyaadha osoo hin jedhin kameeraa baatanii waan isa barbaachisu hunda baatanii bakka namni barbaadetti argamaa jiru waan ta'eedhaaf hanga yoowwanaa ummanni as jalatti rabbiin hojjetaas haa ta'u hoggansas haa ta'u waanuma fedheenu bakka kanatti fide hunduu ummata kanaaf nama kaddamuudhaaf ummataaf tajaajila kennuudhaaf hawwii guddaadhaan nama as jiru waan ta'eef miidiyaa kanatti fayyadamuun miidiyaan kun kiyya anatu bira dhaabbachuu qaba jechuun asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Rabbiin of gargaarsifanne tola isaatiin galma keenya Hamilton TV bananne hamilee uummata keenya Hamilton TV bananne hamilee uummata keenya dagaagsituu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya.